daandii wangeelaa biyya laaf biyya keessanii qophii keenya kana YouTube kan dhaggeeffatan hunduma keessan nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2011 yookiin 2019 isinii ga'e jenna. Maatiin daandii wangeelaa shoo hundi keenya sababoota waaqayyo du'e waaqayyo maaliif du'e sababoota waaqayyo du'e 8 walii wajjin ilaallaa 8 wal ta'uu danda'a nuyi akka daandii wangeelaatti 8 baasnee wangeela keessaa sababa 8 keenya ilaallaa isin immoo itti dabalus ni dandeessu koomentii irratti nu barreessuu ni dandeessu isa dura utuu waa'ee 8 sababa 8 dubbatin hundumti keessan wangeela keenya Maatiyoos boqonnaa 27 lakkoofsa 4 baafadhaa kan jedha isiniin dubbisaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Inni dhiiga nama yakka hin qabne dhangalaasutti dabarsee kennuu kootti yakkeera jedha. Yihuudaa akkas jedha. Kan kana jedhu Yihuudaadha. Yihuudaan immoo bartoota Yesuus Kiristoos keessaa isa tokkodha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos meetii 30 gurguree meetichaan gurguruu kootti yakkeera balleesseera namichi kun yakka hin qabu balleessaa tokko malee waan isiniif dabarsee isiniif kenneef meetii keessan narraa fudhadhaa yeroo jedhee deebisee meetii isaanii luboota hangafootaatti darbatu argina. Yihuudaan meeticha sin fudhannee meetichuma 30 dabarsee kenneefi dhaqee lubbuusaa fannise. Maaliin akka fannise hin beeknu qarshiisaan dabarsee laate hidaa garbaa keessa dabarsee of kennee saantima gara biraa kiisisaa keessaa baasee fo'aa bitatee fannise natti fakkaata sirratti. Barumsi keenya irraa kana miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif du'e? Sababoota 8 walii ilaalla. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos warra amanan jireenya bara biraa kennuufidha. Warra sitti hin amanneef immoo firdii itti kennuuf jedhee du'e. Innis Luqaas yoon isinii kenne Yohaannis 3:18 Yohaannis 3:6 36 gubbaa irratti ni argattu. Lammaffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif du'e? Sababoota isaa lammaffaa gara waaqayyootti nu fiduuf fi nu waamuuf. Gara waaqayyootti nu fiduuf yeroo jennu waaqayyo cubbuun hundumaa dhiphatee qajeelummaa utuu ta'ee jiru qooda koof qooda keessaniif jallina keenya baatee fannoo gubbaatti kan inni fannifameef gara waaqayyootti nu deebisuuf jenneetu. Ergaa Phexros isa duraa 3:18 gubbaa irraa argachuu nu waamuuf yeroo jennu immoo waaqayyo jalqaba nu waamuuf gidduu keenya gidduu waaqaaf nu gidduu daangaa ta'ee kan jiru qulqulleessuuf jedhee kan inni lubbuu isaa dabarsee kennedha. Innis Roomaa 5:10 gubbaatti ni argatta. Diinummaa isaaf nu gidduu jiru caccabsee lubbuu isaa dabarsee qaraanioo gubbaatti Golgotaa irratti du'ee gara waaqayyootti nu waame. Sadaffaa firdii keenya ofii isaatii fudhachuuf eenyurree firdii isatti faradame namni garbaa fudhachuu hin dandeenyu akka nama foonitti jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu du'a kanatti nutti faradame akka jireenya bara baraa hin arganne kan nutti faradame inni cabsee isa jireenyicha du'icha fudhatee nuuf firdii keenya hundumaa fudhachuu Roomaa 8:1 gubbaatti argachuu ni dandeessu. Afraffaa jaalala nuuf qabu mul'isuuf jaalala eenyullee hin qabne jaalala Kiristoos qabu jaalala abbaan haadhi hin qabne jaalalli firoonni keessan hin qabne kamiyyuu mul'isuuf kan inni du'edha. Galaatiyaa 2:20 Maatiyoos 20:28 Yohaannis 3:16 gubbaatti ni argama. Shanaffaa sababa waaqayyo du'eef waaqayyo cubbamaa jaallachuu isaa mul'isuuf. Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kan dhufe warra cubbuu hin qabneef utuu hin ta'in warra cubbamaa qaban kana fayyisuuf jedhee akka biyya lafaa kana dhufe mul'isuu isaaf jedheetu kan inni du'e. Yohaannis 3:16 Roomaa 5:8 garuu amma deebi'ee yeroo dhufu firdii dhufa malee cubburraa yookiin cubbamaa fayyisuuf hin dhufu kan hubadhaa. Jahaffaa abaarsa seeraa jala nu oolchuuf. Hundi keenya cubbamaadha cubbuus hojjenneerra abaarsa seerichaa jala bahuu hin qabnu garuu gooftaan Yesuus qulqulluu waan ta'ee jiruuf seericha ofii isaatii fudhatee cubbuu koo
kan kee kan abbaa kee kan akaakii cubbuun hundumaa baatee abaarsa seeraa jalaa nu oolcheera. Galaatiyaa 3:13 akkasumas Galaatiyaa 2:16 gubbaatti argachuu ni dandeessu. Torbaffaa sababa inni du'e gaa'ila hiika qabuuf du'e. Gaa'ila hiika qabuuf akka jiraatuuf du'e. Waaqayyo gooftaan gaa'ila hiika qabaatuuf du'e malee tasuma akka jeeqamuuf hin duune. Amma bara kana keessa gaa'illi yeroo jeeqamu yookiin abbaan manaa fi haadha manaa kontiraata wal fuudhanii arra wal fuudhanii torbaanitti kan wal diigan ta'a kan jiru faallaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu du'e faallaadha. Kunis Efesoon 5:25 gubbaatti argachuu dandeenya. Yesuus Kiristoos gaa'ilaaf kan du'e abbaan manaa haadha manaa isaa akka jaallatuuf malee gaa'ila diiguuf hin duune. Kanaafidha sababni inni du'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u tokko hanga torbaatti ilaalleera. Waaqayyo lubbuu isaa akka itti dabarsee sababoonni ittiin dabarsee sababoota torba ilaalleera. Inni 8ffaan immoo ilaallu kan bara kana amma nama rakkisaa jiru hiikkaan isaanii kan nama jeeqaa jiru jedhee du'e. Innis zarinyinnet sanyummaa balleessuu zarinyinnetii balleessuuf jedheetu kan inni du'e. Innis kummaaf yeroo hin jedhu Juushonni fi ormi warri ta'an Juushonni nutu caalaa sanyii keenya caalaa sanyiin keenya waaqayyoon fudhatan we are special one jedhanii wajji turan. Yeroo kana gooftaa Yesuus Kiristoos isa cabsuuf sinis warri ormaas tokkodha. Tokkotti ilaalamtu kan jiru irratti zarinyinnetii kana balleessuuf du'e. Efesoon 2:14-16 ammas biyya keenya keessatti kan ta'aa jiru sanyii koo caalaa kan koo fudhatamuu qaba kan jedhu. Kanaaf isa deemaa jiru kanaaf deebiin ta'a. Sanyiin kamiyyuu wal caalu jiru. Hundi keenya iyyuu qixa. Hundi keenya gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf fannifameera. Saba garaabis saba Keeniyaafis isa Keeniyaa keessa jiraatuuf isa Naajeeriyaa keessa jiraatuuf isa Yuroop keessa jiraatuuf isa Ameerikaa keessa jiraatuuf isa Saawudi Arabiyaa jiraatuuf isa ardiilee hundarra jiraatuuf iyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa qaraanioo gubbaatti fannifameen tokko nu godheera. Kanaaf iyyuu sanyiin namaa yookiin sanyummaan inni jedhama kun inni caalu hin jiru. Hundi keenya iyyuu qixa kana fudhatamee namni hundiyyuu akka qixaatti ilaalamuu qaba. Kanaaf iyyuu Efesoon 2:14-16 dubbifadhaa warri poolitikaas yeroo walii rakkachaa jirtan kan koo caala kan keetu hin caalu isa jettaniif wangeelli keenya nuu kaa'e wangeelli waan nuun keenya waan jiruuf 2:14-16 dubbifachuu ni dandeessu. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guddaa sana eebbisuun torba yookiin guyyaa 2 booddura Waaqayyo immoo maaliif ka'e sababoota Waaqayyo ka'e yoo dandeenye hojjennee viidiyoo isinii qopheessinee hundumna guyyaa 2 booda Waaqayyo guddaa godhee isin eebbisu eebbifamaa. Subscribe, share, gochuun irraan fatina eebbifama.